Godina Harargee Lixaa aanaa Ancaarii fi magaalaa Baddeessaatti milishoonnii fi gaachanni sirna leenji'aa turan eebbifaman. Eebbifamtoonnis leenji'aa turan bu'uureffachuun nageenya naannawaa ni mirkaneessina jedhaniiru. Guutuu gabaasichaaf Araarsoo Muhammad. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti milishoonnii fi gaachanni sirna leenjii fi hubannoo garagaraa fudhachuun nageenya magaalattii eeguuf qophaa'an eebbifamaniiru. Caasaaleen nageenyaa kunis guyyoota 20f leenjii gahaa fudhachuu hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Baddeessaa Koomaandar Biraanuu Caalaa fi itti gaafatamaan kutaa ittisa eekkaa Inspektar Olaanaa Hassan Hussein himaniiru. Milishaan haaraa keessaa fi buuleeyyii keessaa walitti dabaluudhaan milishaan tootaalii baay'inni isaanii 200 ta'u guyyaa 15 hanga 20 ta'u leenjii tooftaa oltummaadhaatti naamusa irratti dambii irratti akkasumas kaataa uffannaa isaaniitiin naamusa isaanii qabatanii irratti kan barachaa turan ta'uu isaati. Gaachana sirnaa jira, milishaan jira, paatroolii gorsituu lama kun hundi qindaa'eeti iddoo tokkotti ardaa isaatiin ganda faca'ee poolisii ganda jiru wajjin qindaa'ee hojii bal'aa hojii guddaa magaalaa keenya nageenya mirkaneessuu keessatti gahee guddaa ba'aa jira jechuudha. Milishoonnii fi gaachanni sirnaa guyyaa har'aa eebbifaman wantoota yaaddoo nageenya uummatatti ta'an ittisuun nageenya uummataaf waardiyaa ta'uu akka qaban itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya bulchiinsa magaalaa Baddeessaa Koloneel Kamaal Abdii yaadachiisan. Keessattuu kaayyoo guyyaa har'aa kana uummata nu leenjisee nu uffisee nu nyaachisee nu obaase kana waan yaaddoo nageenyaa isaa ta'u karaarraa maksaa nageenya magaalaa keenyas ta'e ka godina hanga ka biyyatti amaanaa guddaan fudhannee akka deemtan dhaamsa dabarsaa. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Ancaaritti milishoonni leenji'aa turan bakka ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komishinara Gargaaraa Haasee Nagaash itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinichaa obbo Taamiruu Iddeechaa fi keessummoonni adda addaa argamanitti eebbifamaniiru. Milishoonni kunis nageenya aanaa Ancaar mirkaneessuuf kan gahuuman ta'u hoogganaa waajjira poolisii aanaa Ancaar Inspektar Olaanaa Balaay Xilaawunii fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Shamshaa Goosee himaniiru. Tooftaan loltummaa hiriira adda addaa ganama ispoortii adda addaa deemee leenjii qaama loltummaa tokko barbaachisu leenjisaa cimaadhaan kan nammee jiraa jenneet akka manaajimantii qaamolee nageenyatti fudhannee jira jechuudha. Akkamitti uummata keenya tajaajiluu akka qaban karaa naamusa qabuun heerri mootummaa maal jedha nuti immoo maal hojjechaa jirra kan jedhu kan seerri dhoorke akka dhoorkaa ta'etti kan seerri nu ajaje immoo raawwachuu akka qabnu kanarrattis barumsi kennamee jira. Milishoonni kunis rakkoon nageenyaa ganda isaanii keessatti akka hin uumamneef gahee isaanii bahuu akka qaban bulchaan aanaa Ancaar obbo Abdullahi Aammee yaadachiisan. Guyyaatti guyyaa leenjineerraa waadaa galtanii amma sitti leenjitan kana ummata keenyaan bira dhaabbachuudhaan ganda keenya nagaa godhuun ganda keenya keessatti rakkoon nageenyaa tokko akka hin uumamne waan isinirraa eegamu hunda qabaataniin waamicha isinii dhiyeessuu barbaada. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komishinara Gargaaraa Haasee Nagaashii fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinichaa obbo Taamiruu Iddeechaa qaamolee nageenyaa jiran waliin ta'uun nageenya hawaasa isaanii eeguu akka qaban dhaamaniiru. Uummanni akkasii kun safuutti isa barbaachisa. Jaalalatti isa barbaachisa. Nageenyatti isa barbaachisa. Yaadda'uu odoon ta'in gara misooma isaatiitti halkanii guyyaa akka hojjetu isinirraa barbaada hawaasni. Kanaaf hawaasni kana isinirraa barbaadu kun waan isinirraa barbaadu kana raawwachuudhaaf naamusatu barbaachisa waan ta'eedhaaf kanarrattis hamii guddaan qabda waan ta'eef daran cimsitanii akka deemtan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Qaama hedduu tasjira isaan kana walitti makamtanii daangatti qaawwa tokko dubbaniin hojii keessan sirriitti hojjechuun isinirraa eegama jechuun barbaada. Miseensonni poolisii fi caasaaleen nageenyaa guyyaa har'aa eebbifaman dubbifne tokko qindoominaan nageenya naannoo isaanii eeguuf qophii ta'uu dubbatan. Milishoonni kun gaafa asirraa eebbifamanii gadi ba'an akkamitti hojii keessa galanii hojii cimaa nu faana hiriiranii yoo xiqqaate diina biyya burjaajeessaa jiru kana tokko lamaan akka nu waliin qabanii to'annaa seeraa jala galchan. Bolee nageenyaa hundaa hojjetaane uummata keenya eeguuf qophiidha. Bulchiinsa magaalaa Baddeessaa Araddaamatti beekumsaatii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa qofa osoo hin taane sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa biyyoolessaatti nageenya biyyaa nageenya waloo qabachiisuudhaaf humna gahaa qabna jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun poolisii har'aaf jenne kanneen turanii